hayyoota Oromootiif galfata dhaloota Oromootiif hawwii jaarraaf ture Oromootiif mul'ata egeree Oromootiif odeeffannoo si'aawaa Oromootiif gaaf qulqullaawaa Oromootiif darra amanamaa Oromootiif falmaa haqa namaa Oromootiif leelloo walabummaa Oromootiif iftuu bilisummaa Oromootiif iftuu bilisummaa Oromootiif teknooloojii Oromootiif yoonaalan sadarkaa Oromootiif sagalee Oromoo Oromootiif fooqaa gaanfa Afrikaa Oromootiif wal argaa sabguddaa Oromootiif harsaa yeroo hundaa Oromootiif ittee addunyaa Oromootiif Oromiyaan keenya Oromootiif irraa deebuu bahaa Oromootiif tokkooma of tahaa Oromootiif Oromoo TV akkasi kadhatan koote ati odaa jalatti Oromtichi walloo lallabate obboleeyyinsatti ganna dhibbaafur yaa Rabbi gabrumaan affeelamne nuti samaaliif nuustan yaa baleeyya kan koo jedhe ilillaa buusaati yaa Rabbi galanni kee hin badu ati yaa Rabbi galanni kee hin badu yaa Rabbi galanni kee hin badu ati yaa Rabbi galanni kee hin badu يا ربي ولا تزيدي إيمان رمضة ولا تزيدي Oromo community, Galatoma, thank you very much. What we have here is a couple of other elected officials. We have Representative Phyllis Khan, who represents this area, and she's here to support us as well. So one round of applause. We also have my colleague Cam Gordon. He's also a council member, and he used to represent this area for a long time. So give a shout out to Cam as well. So thank you, everyone. Thanks to we have a senator as well. We have a state senator, Keris Zizek. Thank you very much. There you go. Thank you very much. And we also have Najaha. Thank you to Najaha for all the hard work you did. Thank you, Najaha. Round of applause. And to the Oromo community, everybody who supported us, thank you. This will always be here, okay? Yeah, of course. It will always be here. So thank you very much. We appreciate you. And we are always here for you. You can call my office, you can call Phyllis, you can call Kerry. Now we know what Oromo is, they will be able to help you as well, okay? All right. I would like to thank you, our representatives and Abdi Warsame for doing this. And this is the beginning. And I hope
we will work together to be included in this city and a part of this city, and we would like to be part of the history. And thank you everybody for being here. You can say it in Oromo. Abbootiin ayyottan ilmaan Oromoo hundumta asitti argamtan galatooma. Wanni kun waan jalqabaati. Maqaa keenyaan karaan kun banamuuni magaalaa Minneapolis keessatti qoodinni nuti qabnu lakkaa'amaa jira. Asitti fudhatama argataa jirra jechuudha. Kun jalqabaa itti fufaa jabaadhaa galatooma. I will talk in Oromo, but I want to thank Abdi Warsame, who has done this for us. I really want to say thank you to him for making this history for Nama Oromotive. Secondly, I want to thank all the community Kenya, the Somalis, the Oromos, especially the Oromos. Thank you. Namni hundi as duftani kanawan kana charra rafurachuf. Kuni nama hunda fi waan qofa miti biya Kenya hunda fi namu gammada gammanne. Thank you so much. Okay, yeroo tokko walaana gennu yeroo tokko najaha farkadaafi namni Oromoo hundinuu akkasi hojjetee bu'aa kana fiduu qaba. Ummanni keenya ka beeku qabu tokko taanee yoo wal jala hiriirree dalanneetiin jenne namni baay'een bu'aa buusuu danda'a. Kanarraa kuni tokko jennee lama jechuuf deemna. Kanaaf akkasi ba'uun baay'ee barbaachisa. Akka jara kanniin bira dhaabatanii akka gargaartan isin jenna. I just want to say thank you so much for the Phyllis Khan, Kerry, for everyone who is here. As a business community, we would like to participate in the city programs. There are so many Oromos who want to participate and contribute to in terms of hiring, job creation in the city. This is a beginning, and we would like to contact you, and I hope your office is open as usual to us. You know. And we'll be there through Najaha, through everyone who is working, and we want to say thank you so much as the Oromo community. Thank you. We are very pleased to be here for this celebration. I agree. Thank you for inviting me, and I appreciate all the hard work. I appreciate all the work that Councilmember Warsame did, and just thank you for including us, and our doors are always open. Thank you. There you go. Well, I'm so pleased and delighted to see so many people here. Minneapolis is a welcoming city. In fact, it's founded on immigrants and people who come here and want to realize their dreams and actualize them. And what we need is you to get involved in the city and help you realize your dreams. Thank you so much. All right, thank you everyone. And like I said before, my door is always open. Our door is always open. You have a lot of friends in the city council. You have a lot of friends in the state. You have a lot of friends in the city. And I want to make sure that this is the beginning of a long and fruitful partnership. Thank you very much. Thank you. Thank you. Let's stand up for our national anthem, please. Let's give them this anthem of respect that we have been proud. Let's stand up for our national anthem, please. Let's give them this anthem of respect that we have been proud.
waxaa maantay laba jid baan hadda furnay mid baan noo dhiman Oromo Street waa soo furnay Somali Street waa furnay Taleex Avenue waa noo dhiman waxaan ugu talagalnay magaaladan oo aan degannahay inaan annaku wax ku leenahay magaalada marti kuma nihiin magaalada marti kuma nihiin gobolka marti kuma nihiin dalkana marti kuma nihiin ilmaheeni maanta magaaladan ku dhashay 20 iyo xogaa sanay bay jiraan marka waxaan rabnay inay ogaadaan inay ayakuna dalku wax ku leeyihiin dadka qowmiyadda kale oo naga badan inay bartaan Soomaali muxuu yahay Soomaali waa af Soomaali waa jinsiyad maanta tan waxa loogu talagalay nimanka Hargeysa degan ragga Hargeysa degan dadka degan Jigjiga dadka degan Gaarisa kuwa degan Kismaayo Muqdisho tuulo kasta gobol kasta ee Soomaali weyn waa magaca dadkeena dhan mideeyo waa magaca Soomaali anaka dhanba Soomaali baan nahay taas waan ugu talagalnay maanta inaan magacaan u baxno waxaan rabaa inaan markale u mahad celiyo walaashayna Jaaxa iyo Girma iyo dadka nagala joogo qowmiyadda Oromada hal mar hal igu sacbiyo qowmiyadda Oromada
وما سنتين آدي آد بما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصاحبك ولا شقية ومضحة وحافظان سيدا ريفرسايد متلي جري سندية فربضان وحالا دها كام جوردن أو كاميرون جوردن وأنا كان يجلس شقي إن مقعدان لقى أنصحيه قولها ديجان كمقالة مينيابوليس. So Cam, I just said basically you used to represent this area and you helped us with the naming of these streets. So I want to give you a Cam as well. So happy to be here, so happy to be able to help with this. This is your home, welcome home, and this shows how much all of you mean to the city of Minneapolis and are part of the Minneapolis that we want to have for our future. You want to tell us the significance of Taleh? What's, I was a feeling of understanding. I had a feeling of understanding of Somali and Oromo Street. What's Taleh? Taleh is it's the most historic city in Somalia, and it was a center of the resistance against the colonials in the early 20th century, and it was the capital of the Somali anti-colonial movement and the center of Sayyid Muhammad Abdullah Hassan's region, or the region that he controlled. And so it was a very significant place, and many Somalis, is a significant town in northern Somalia, and it was a center of the resistance against the colonials, the British, the French, and the Italians. Well, it's a great feeling, I suppose. It is a wonderful feeling, and again, it just signifies the taking ownership of parts of the city. The East African community in this area has lived here for a long time, and this is just stamping our names on streets that we've always been walking on and we're living on, and our children were born in these neighborhoods, and so this is a wonderful feeling. Thank you very much, and thank you for your cooperation. To Oromo TV and to my Oromo brothers and sisters everywhere, thank you very much for participating in this. Maqaan tiyya Caaltuu Abbaabiyaa. Tole Caaltuu Abbaabiyaa irraan maaltu as fide? Oromo Street ilaaluun dhufe Siidarratti. Maali Oromo Street? Oromo Street magaalaa Minneapolis keessa Oromo Street jedhanii uummanni Oromo Street katabanii jiru sana ilaaluun dhufe. Gammachuudha moo? Hedduun gammade waan biyya keenyatti argachuu hin dandeenye biyya ormaatti gammachuutti jirra. Hedduu gammachuutti jirra. Kun hundi dhiigalmaan Oromootiin akka dhufeen abdiin qaba. Biraatiif illee wanni jettu jira. Jabaadhaa tokko ta'a akkuma Minneapolis. Tole fayyaate. Maqaan keenya? Maqaan kiyya Abdusalaam Mahamadiin Jaama. Tole Abdusalaam har'aan tan maaliif as jirta? Wanni as jiruuf gammachuu guyyaa har'aa maqaa Fourth Street kana maqaa Oromootitti Oromo Streetitti jijjiiran kanarraa kan ka'e namni Oromoo bal'inaan gammachuu tanarraa qooda fudhachuudhaafiin anis ijoollee xiyyaa fi warra kiyyaa wajjin as dhufe jechuudha. Hedduunuma akkam duuba gammadde moo? Hedduun gammadee namni Oromoo naannoo fagoo fi dhiyoo hundarraa dhufanii asitti haala kanatti bashannanuudhaan gammachuu adda addaa uffata aadaa garaagaraa uffatanii namni hedduun agarsiisaaf qophaa'aa jiranii waan hedduu nama gammachiisaati. Hedduun gammade. Maqaan kiyya Abdullaahi Ahmad Elamooti. Tole Abdullaahi har'aan tan maaliif as jirta? Wallaahi gammachuu karaa mootummaan Ameerikaa maqaa Oromootiin karaa nu moggaastee karaa sanirraa deddeemnee bashannanuu jirra. Akkam duuba gammadde moo? Haalaaniin gammade gammachuu alaabaa xiyyaa wajjin alaabaa Oromoo wajjin hedduun gammade hedduu ana qullee miti Oromoo hundumaatu gammachuurra jira. Ayyee galatoomi. Okay. Maqaan kee? Edoo Dawaanooti. Tole Edoo Dawaanoo har'aan tan maaliif as jirtan? Guyyaadhaa kana ayyaana moggaafamuu maqaa Oromootiitii fi as ol geennee jirra. Ayyaana kana gabbaa jiracha ammaaf. Duba akkami gammachuu qabda ammoo? Dhugumattuu gammachuu qabna. Gammachuun kun ammoo akka sabaatitti akka hawaasaatti uummanni as jiru hundinuyyuu uummata bashannanaa jiru. Gammachuu qabna guutummaa guutuutti. Tole warra biyya biraa jiru faadhaaf wanni dhaamtu jira? Dhaamsi jiru bu'aan nu arganne kun bu'aa ijaaramsuuti. Uummanni keenya bakka jirutti hoo ijaaramee jedhee hool qabatee gaafilee mirgaa gaafilee adda addaa hoo gaafatee hawaasa isaa jiru keessattuyyuu gaafii dhiyeessuuf deebii argatee yaada. Dhaamsi jiru uummanni bakka jirtanitti uummanni Oromoo sabni Oromoo ijaaramaa wal quba qabaadhaa mari'adhaa gaafii mirgaa gaafii feetan gaafadhaa akka nuufillee deebii nu deebi'e isiniifillee deebicha kanuma. Tole galatoomi. Thank you Jilin.
Hayyee maqaan keessan eenyu? Fayyinee Ajuseen nan jedhani. Addee Fayyinee har'aan tana maaliif as jirta? Gammachuu Oromoo Streetii argannee banatuuf as jirra. Gammachuu guddaa nun dhagahame isuma qoodatu jirra isa Duba gammaddanii isin ga'ee? Allah gammachuu xiqqaa moo eessa jirta Oromoo Streetii irra jira jechuun sunu ana gammachuu hagana hin jenne tokko na dhagahameera wallaahi gammachuu guddaa. Laata akka bal'atu fuulduraaf wanni carraaquu barbaadan jira? Inshallah takka jedhanii lama jedhanii mimaa xiqqama kanarraan jalqabnee guddatuuf hin deemna. Amma simpooli banna. Amma simpoolitti illee Oromoo Streetii goona kombinaa poolisii. Simpool is gonna be Oromoo Street. Next is that inshallah. We're gonna work on it. Wal qarqaarree nama muluunu waliin dalanna. Hin banamaa sunillee gammachuu hadha namni xiqqaa asitti yaane Sumaalee Streetii illee Oromoo Streetii illee dhadhee kawarraallee olii eebbifne hedduu gammannee jirra dhugaa. Sunummaanuu maqammaan man sunu Oromoo kan jedhu Streetii irra banamuun waan guddaa xiqqaate guddate iyyuu wallaahi. Hayyee nama biyya fagoo irraa daawwatu faadhaa wanni jettu yoo jiraate. Oromoo Streetii akka nu Minisoota xiqqoo keessa banannee isinillee isinaa qarqaaru isiniin jedhaa namni muluunuu irra dalagaa irra dalaganii jedhanii wanni hin guutamne hin jirtu. Rabbitti isin haa geessu gammachuun nu arganne kana Oromoon biyya ambaa keessa jirtan bakka marattuu akka argattanii akka itti isin gahu jedha gammadaa nu gammaddaniirtanii hin beeka walumaa nu baga gammanne isiniin jedha Oromoo mara. My name is Marcela Sotelador. I'm policy aide for Council Member Abdi Warsame. Oh, okay. So why did you have this flag? It's a very important day for us in Minneapolis as we are honoring the people of Oromia, the Oromo people and the Somali people who live in this city who are contributing to the economy, the culture, and the wealth of this city. So it was important for us to be able to honor what the contributions are. Are you also originally from Mexico or somewhere? I'm originally from Costa Rica. Costa Rica, so I'm also an immigrant to this country. So are you in some way, related to any kind of revolution, struggle, and? I think as people of different countries, of countries that is not the U.S., living in a country that is not ours, we have a lot of similarities. We are always trying to connect to what's our own culture, our own language, our food, what brings us together as people, how we relate to each other. So the struggle is always to keep our own things while we're living in a society that is not ours. That's great. And is there a similar celebration that people from Costa Rica or people from Central America would do around the Twin Cities that you want to tell us? So September is the month of independence for a lot of the countries in Latin America. In particular, Central America is September 15th. We all have the same Independence Day except for Panama. And in Mexico, it's September 16th. So we all get together and we have soccer games, we share food, we have picnics, and just enjoy some time together being able to speak our own language. And yeah. That's great. Well, unfortunately, our Independence Day is way in the future. Yes. And that's this flag signifies that. Otherwise our country is under some northern people's occupation, and therefore it is in a struggle at this time. So our independence will come one day. And is there anything you want to add to what you have said, or I'm done? I just want to thank all the Oromo who came out today to show their support for their community and all the contributions they made to this country, and in particular to the city of Minneapolis. Lots of Oromos are very much appreciative for Abdi Warsame's job, and for this issue to be inserted in the proposal. The Oromo Street has to be inserted in the proposal, and he did it, through our Lady Najaha, and it is great. Thank you. Thank you very much. Name? Hangasu. And why are you here today? I'm here to celebrate the naming of the Oromo Street. And are you happy? Yes, it's the expansion of our community and how we show ourselves around, especially in the United States. And there are a lot of people who are watching you right now. What would you say to them? I'd say that this is another step forward for the Oromo people, and that we should be able to celebrate for more upcomings, to have national buildings for our Oromo community, have more of our family members and all of our relatives coming over here and just coming together and being one.
Well, thank you very much. No problem. Jamaal jedhama. Har'a maaliif as jirta? Wanni as jirruu fi 4th Streetiin Oromoo Street jijjiiramee saniif as jirra sanumaa fi waliin bashannanuu fi gammachuu waan qabnuu fi saniif as jirra. Akkami gammaddee jirta? Yaa gammanneera nu hundinuu gammanneera kanumaa fi aadaa keenya godhannee mul'isuu fi saniif as jirra. Nama biyya fagoorraa si ilaaluun maal jettaan? Nu laala nu waliin gammadaa waan nu hadhasi mul'isni nu waliin gammadaa jedhaani. Ayyee galatoomi. Atillee galatoomi. Daawwattoota Oromoo TV guyyaa har'aan tanaa kabajaa ayyaana guyyaa Oromoon karaan tokko maqaa kiyyaan bahee jettee itti kabaju waan ta'eef namni hedduun lakkoofsa guddaadhaan akka biraatti toora waliin kumsadii kan inni ta'a kan karaa kanarratti argamee bakki tun Riverside fi Cedar naannoo sanii duratti 4th Street jaamaa ture ammaan tan ammoo Oromoo Street jechuudhaan beekama. Yoo namni tokko xalayaa ganda kanatti ergu taate ammaan tan 1615 South Oromoo Street jaama duratti 4th Street kajaamu jechuudha. Akkasumatti illee Somaalee Streetiitu jira. Ammas talaahee karaa tokkos kan moggaafame agarree jirra. Sanis bakka takka biyya Somaalee keessa bakka qabsoon warra Somaaleedhaa zamana duratti gaafa Sayyid Mohammed Abdallah Hassan faan itti Ingilizoota koloniyaalistoota jalaa baasuudhaaf tattaafatan bakka irraa bobba'an turte isiin saniis akkasumatti 6th Streetiin kana booda Somaalee Street jaama 4th Streetiin ammoo Oromoo Street jaama. San kabajuudhaaf namni lakkoofsa guddaadhaan bakka tanatti walitti qabame namni waan san irratti hojjete council membera maqaan isaa Abdii Horsamee jaama. Oromoo Street ammoo itti naquudhaaf aadde Najaaha Ammeedhaatiitu irratti hojjete galanni kasiidhaati jechuudha maqaa Oromoodhaatiin moggaafamuudhaaf. Saniif bakka tanatti namni kun walitti qabame gammachuu gurguddoodhaatu keessatti dhagama. Kanaa olis akka hojjechuudhaaf jiraatan ni amanama. Wanni itti daatu qabda Safiya. Wanni itti ida'u yoo jiraatte bildingii kana yoo ol garagaltee ilaalte osoo namni Afrikaa tokkolleen jechuu leen danda'u osoo namni Afrikaa ittiin heddummaatiin saba Oromootu bildingii tana akka jirutti gamaa gamana guutee keessa galuu ture. Gartee amma sabni biraalleen ka dhuftee itti heddummaatee Oromootu dur bakka tana jira jechuu. Zamana dheeraadhaaf akkuma atuu beektu atilleen as galaa turte ani Washington DC irraa gaafa na azumtanii as dhufe Oromoon akkuma jirtutti Minnesota keessa bakka tana bildingii tana keessa galtii jechuu. Sila akka haqaa taate karaan kun lameenuu sila Oromoota ammoo obboleeyyan keenya wajjin qooda walii fudhannee bakka kana ga'uun keenya waan guddaadha. Akkuma mucaan kiyya jedhetti fuula duraa Oromoon kanaa miti alaabaa Oromiyaallee mangisti Arabaa Minnesota wajjin walqixa fannisuudhaaf tattaafata goona bakka jirtanii du'aa nu godhaa. Bakka jirtanii waltaa harka wal qabadhaa yoo tokko taane wanni godhuu hin dandeenye hin jirtu. Addunyaan tokko taate biyya jaartii biyya biraallee jaartii rabbiin warra tokko tahee harka wal qabatee wajjin hojjetu warra walirra hojjetu warra wajjin hojjetu rabbiin nu haa godhu galatooma hiree kana nu kan nufatillee. Atilleen galatoom. Ati tarata kallee uumaan jennu. Maqaan keenyu dura. Maqaan kiyya Muhammad Adem Takkaawu Godaanaa. Tolee Godaanaa har'aan tana maaliif as jirti? Har'a wanni as jirruu fi gammachuu maqaa Oromoo moggaafame kana asuma wajji gammaduudhaaf celebration as jirra. Gammaddee jirta? Hedduu gammannee jira Oromoon hundinuu gammaddee jirti. Warra fagoorraa si daawwatuun maal jettaa? Gammannee baga gammaddanii isanillee qaamaan as jiraachuu baattanii TV kana maqaa Oromoo streetii moggaafame kana arkuudhaan akka gammaddan abdii guddaan qaba. Tanaafuu walumaanuu baga rabbi nu gammachiiseen jaa. Tolee galatoomi fayyaa ta'e. Galanni kee hin badin. Eenyu maqaan kee? Bashatu. Bashatu. Bashatu har'aan tana maaliif as jirtan? We celebrate Oromo Street. Okay, gammadee jirta? Hedduun gammadee jira. Guyyaa biraatti isa kana ni dhuftanii? Yoo rabbiin jee inshallah ni dhufna. Ati hoo maqaan kee eenyu? Intisar. Intisar har'aan tana maaliif as jirtan? Oromo, like we came to celebrate, just like she said.
What is it that you celebrate? The Oromo thing, yeah. Are you happy? Yep, very happy. Guyyaa biraatti isaanii dhuftanii? Yeah, ni dhufne. Yoo maal ta'ee dhuftan? Yoo wani takka illee ta'e nama dhufne Oromoof. Yep. Warra biyya biraa jiru maal jettaan? Itti jabaadha, isin bira jirra, galatooma. Galatoomi. Kiyya Safiyaa Sheekh Isaa Yusuf. Tole Safiyaa Sheekh Isaa Yusuf. Arraan tana maaliif as jirtan? Wanni arjirruuf irraan tana gammachuu gurguddaa irraa qooda fudhachuu fi gammachuun sunilleen karaa Minneapolis keessatti Cedar Riverside bika jedhamutti karaan Oromoo Street ka jedhamu waan moggaafameef jecha nutis gammachuu sun qooda irraa fudhachuuf arra biyya namaa keessatti beekamnee karaalleen maqaa keenya yaamamu waan ta'eef jecha asitti mul'annee jechuu. Gammachuu qabdaa? Akka malee. Warra fagoo jiraniin maal jettaan? Warra fagoo jiraniin abdiin kutatinaa boruu bilisummaan boruu dhuftii arra dhuftii abdiin kutatinaa bikka jirtanii tokkummaa cimsaa bikka jirtanii wal jaaladhaa harka wal qabadhaa ni goonaa ni taatii ni dhuftii wanni abjanne hundinuu huno biyya namaa keessatti illee taate numa tahuu jiraatti rabbiin galanni haa gayu asiin nu ga'ee waa hedduun agarsiise osuma jiruu keenya bilisummaas nu agarsiisuu ni mala abdiin kutatinaa jabaadhaa. Tole galatoomi. Galatoomaa isinilleen. What it means to be an Oromo, I'm bad at the language, plus I act the 80s. I can't even say the words right. I'm like, I'm coming for you. Turn it up, turn it up. First of all, then I'm everything else. Cause I'm Oromo, I'm a breed, that's another myself. Cause I'm Oromo, I'm Max, I'm a band like this. We don't get like this, we just act like this. I can see the music is messing up, so I apologize for that. We just act like this. Cause I'm Oromo, first of all, then I'm everything else. Cause I'm Oromo, I'm a breed, that's another myself. Cause I'm Oromo, I'm Max, I'm a band like this. We don't get like this, we just act like this. Mama say that I need to get a wife. Mama say that I need to go back home and get a life. Mama say that my life ain't even right. But mama know I ain't with that, I just turn like Mike. I'm only 23, ain't got no time for a wife. I'm trying to live for the moment. Now I live with a lot, but I'll go back home to that country of mine. Getting shots of Monday and smoke on fire. Man, I'm so hungry, damn grateful. I got a dope watch and the girl is all tasteful. You wouldn't disagree until you seen one thing. Man, that's another subject on the clouds. Stay fake, all better takes a base. Trying to get what we need, but I fell what we see. We only see the love and need to show support when they bleed. Let's make a movement, take over the world. I spoke to be bleed, but only if we do it in the motion, time with peace. Cause I'm Oromo, first of all, then I'm everything else. Cause I'm Oromo, I'm a breed, that's another myself. Cause I'm Oromo, I'm Max, I'm a bit of this. We don't get engaged, we just act like this. Cause I'm Oromo, first of all, then I'm everything else. Cause I'm Oromo, I'm a breed, that's a love of myself.
wish for the fact that all the hate will get indicted. I hope that the day will come our people are enlightened. No need for a tip, we show with our peers, we only think it's sincere. We got love for each other, not a reason to fear. We should hug one another, not judge and sneer. We should stare, making dedications. Let's make a move, let's get elevated. It's out to choose just to help the nation. We don't need the famous, all we need is some hard work and a lot of patience. Time is money, so let's not waste it. It's kind of funny, cause I learned that from a Freemason. But, cause I'm wrong, first of all.
السلام عليكم أكم ولتني بقى نجان دفتني إلمان أرمو بقى وجه جمني خهلالا خفقو ربي الرأسي نجى خخنا أولي أبديك أبنا تكون ما إلمان أرمو أرميل نبي لسمت إلمان أرمو تكون ما لا إيران بكجرو تكون ما هركنا قرسيسا مي تكون ما هركنا قرسيسا مي تكون ما هركنا بكجرتني تكون ما هركنا قرسيسا مي tokko taanu oromiyaan ni bilisoomti yaa obboleeyyan kiyyaa bikka jirtanii nagayaan naa jiraadha galatooma. All right, give it up again for the Oromo dancers.
naga bari naga bara bari naga ala wari naga warra bori naga eri naga eji naga ala dalchi naga ala kurmi naga ala wari naga or naga ya gawagi naga nubu bulla naga olle bulla naga wage robe ala tambaragu endo mergede okolegu naga wage nubu or naga ya kate saule naga ya saule naga edama gadi naga disa naga ya baniga nageni olenga nijai karam nijai tanam nijai
dadku waxaan deeqoo hore loo xaqiijay xooluuna xabkay ku xaraarad ciinfinin basayidkii xididkiini loo garan markuu xadhiga ka gandhagay ka xishooyeeda حوري وتوكل حي هدي الحنقور حرقي سبولي Oromotiif akeeka hayyootaay Oromotiif galfata dhalootaay Oromotiif hawwii jaarraaf ture Oromotiif mul'ata egeree Oromotiif odeeffannoo si'aawaa Oromotiif gaaf qulqullaawaa Oromotiif darra amanamaa Oromotiif falmaa haqa namaa Oromotiif leelloo walabummaa Oromotiif iftuu bilisummaa Oromotiif iftuu bilisummaa Oromotiif Oromotiif inta teknooloojii Oromotiif yoonaalan sadarkaa Oromotiif sagalee Oromoo Oromotiif hooqaa gaanfa Afrikaa Oromotiif wal argaa sabduttaa Oromotiif harsaa yeroo hundaa Oromotiif ittee dil addunyaa Oromotiif Oromiyaan keenya Oromotiif irraa deebuu bahaa Oromotiif tokkoma of tahaa Oromotiif Oromo TV